kana irratti akka Google Akkaawuntii yookaan emailii banattan isin agarsiisuudhaaf deema. Jalqaba irratti browserii kompiitara keessan gubbaatti fayyadamtan bira dhaqxu. Ani Google Chrome fayyadama. Google Chrome kiyya kinoo as jira. Isa kana banadha. Google Chrome koo eega banadhee booda fiixee gubbaa karaa harka bitaatiin www.gmail.com jedhee barreessa. www.com jedhee barreessa. Search godha. Search create account ka jedhu. Create for myself, for my child, to manage my business jedha. For myself ka jedhu irratti godhaani. First name, last name, email, password jedha. First name ka jedhu gubbarratti maqaa email ittiin banachuu barbaadan barreessanii fakkeenyaaf Robson eebbisaa bakka email jedhu kanatti immoo Robson eebbisaa 99@gmail.com ka jedhu hin barreessitanii as biratti passwordidha. Password amma galchite kana irra deebiitiin galchi jedha. Bakka isaan kanatti gara fuulduraatiin achi booda itti aanu next next kan booda as bandiraan isin dhufa akkaataa biyya keessa jiraataniitiin filattanii ani fakkeenyaaf Itoophiyaan jiraadha. Kanaafuu asuma irratti godha. Bilbila keessan galchitanii saddeet sagaltamii ja'a soddoma shantamii ja'a next jettaniini san booda meeseejiin bilbila keessan gubbarratti isinii dhufa. Naa dhufee jira. Innis verify jettaniin achi booda immoo dee jedha guyyaa guutuu month year gender ka jedhu achi booda next jettaniin yes I mean ka jedhu irratti okay ga jettanii booda gadi siqsitanii I agree ka jedhu irratti akkuma argaa jirtan kana Google Akkaawuntii yookaan emailiin banamee jira. Robson finish setting up your new Google account jedha.